Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan na waliin eegalaa isiniin jecha akkaataa Wi-Fi bilbila biraa irratti share godhan. Fakkeenyaaf bilbila lama qabdu. Tokko irratti passwordii isaa ni qabdu yookaan immoo Wi-Fi ni qabdu. Wi-Fi sana haala kamiin bilbila biraa irratti osoo passwordii Wi-Fi chaa isiniin barbaachisin share gochuu dandeenya. Ka jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Hotspotii haala kamiif hotspotiif Wi-Fi bakka takkatti banuudhaan Wi-Fi bilbila irraa bilbilatti share gochuu dandeenya. Ka jedhu waliin ilaalla. Kana jechuun Wi-Fi keessan banaadha yookaan immoo Wi-Fi passwordii isaa hin beekne kan namni itti isiniif guute ni qabdu bilbila tokko irra. Wi-Fi passwordii sana kabira irratti galchuudhaaf passwordii isaa hin beektanu mobile hotspot kana fayyadamuudhaan mobile hotspot ka jedhu kana fayyadamuudhaan Wi-Fi sana bilbila biraa irratti osoo passwordii Wi-Fi chaa isin hin barbaachisin mobile hotspot kana irratti tuquudhaan oonii gootanii share gochuu dandeessu. Garuu dirqama mobile hotspot oonii gochuuf Wi-Fi sharingin oonii tahuu qaba. Gubbaa gadatti ofnee haa ilaallu. Wi-Fi ni jira. Wi-Fi akkasuma mobile hotspot. Wi-Fi banaa jiru sana mobile hotspotidhaan mobile hotspot oonii gochuudhaan namaaf share gochuu jechuudha. Wi-Fi ni qabdu passwordii isaa hin beektan garuu bilbila biraa irratti immoo share gochuu barbaaddu jechuudha. Amma daataan banaadha. Daataa banaa jiru kana hotspot yoo oonii gootan sirriitti daataa keessanirra share gochuu dandeessu. Garuu ka daataa osoo hin taane ka Wi-Fi fayyadamaa jirtan bilbila biraa irratti share gochuu dandeessu jechuudha. Wi-Fi tokko bilbila 3-4 irratti share gootanii fayyadamuu dandeessu. Passwordiin isaa isinuma harka jira, isinumatu create godhaa jechuudha. Amma Wi-Fi daataan banaadha, daataa haa cufu. Daataan cufaa jira. Amma Wi-Fi tokkos connect godhee waliin ilaalla. Wi-Fi tokko connect godhee haala kamiin Wi-Fi connect ta'a sana share gochuu dandeenyus waliin ilaallaa jechuudha. Salphaatti Wi-Fi fayyadamaa jirru bilbila biraa irratti nama dabarsuu dandeenya, bilbila lammaffaa irrattis hidhachuu dandeenya jechuudha salphaatti. Garuu dirqama Wi-Fi sharingin oonii tahuu qaba. Maaliif mobile hotspotiin oonii hin tahu waan ta'eef yoo irra tuqxanii oonii gochuuf yaaltan oonii isiniif hin tahu waan ta'eef jechuudha. Wi-Fi takka connect godhu amma Wi-Fi kana amma bilbila biraa irraan fudhataa jira. Passwordii itti galchu, passwordii itti galchee bilbila biraati share haala kamiin immoo akka Wi-Fi cha sana bilbila biraa irratti dabarfannu osoo passwordii Wi-Fi cha nun barbaachisin. Maaliif passwordii Wi-Fi cha isinuma harka jira waan ta'eef jechuudha. Haala kamiin akka passwordii isaa argannus waliin ilaalla salphaatti jechuudha. So amma Wi-Fi takka connect ta'ee jira. Wi-Fi kana nama dabarsee share gochuu barbaada taadhaan Wi-Fi bilbila kanarratti banamee jiru nama dabarsee kennu yookaan immoo nama share gochuun barbaada taanaan connect taala garuu passwordii isaa yoo hin beekne salphaatti bilbiluma kanarra Wi-Fi dhuma kana share gochuu dandeenya bilbila lammaffaa sadaffaa irratti. So gubbaa gadi xoofnee waliin haa ilaallu. Amma Wi-Fi banaa jira. Dirqama nama share gochuudhaaf maal gochuu qabna? Hotspotii banuu qabna jechuudha. Mobile hotspot. Wi-Fi banaa jira. Wi-Fi jiru kana nama share gochuudhaaf maal goona? Mobile hotspot. Ka jedhu kana irra tuqna. Mobile hotspotiin kun Wi-Fi dha banaa jiru hin banamu. Kanaafuu Wi-Fi sharingii oonii gochuu qabna. Mobile hotspotii yeroo irra tuqxan mobile hotspotii oonii gochuuf yookaan nama share gochuuf dirqama Wi-Fi dhaamsuu qabdaa isiniin jedha. Yoo okay gootan Wi-Fi sun ni dhaama share gochuu hin dandeessanuu jechuudha. Kanaafuu okay gochuu hin qabdanii jechuudha. Cancel haa goonu. Gubbaa gadi xoofnee maal goona? Mobile hotspot ka jedhu sanarra sirriitti irra qabuudhaan settingii isaa keessa seenna. Mobile hotspot jedhee ka jala jiru irra sirriitti irra qabna. Mobile hotspot ka jedhu kanarra irra qabuudhaan settingii mobile hotspotii keessa deemna. Yeroo isin sirriitti irra qabdan as keessa isin fida. Ka gubbaa sun yookaan mobile hotspot jedhee ka gubbaa jiru sun oonii ta'uuf Wi-Fi sharingin oonii tahuu qaba dirqama. Wi-Fi dabarsitanii namaa share gochuuf jechuudha. Kanaafuu Wi-Fi jiru kana share namaaf gochuudhaaf mobile hotspotii san on gochuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu maal goona? Wi-Fi sharing ka jedhu sana dirqama oonii goona jalqaba. Wi-Fi share gochuu barbaada yookaan immoo Wi-Fi nama banuu barbaada. Wi-Fi irraa nama banuu jechuudha. Wi-Fi irraa Wi-Fi nama banuu. Turn on Wi-Fi sharing. Okay goona ni banama amma. Amma Wi-Fi dhuma banaa jiru sharing oonii tahuu danda'a jechuudha. Mobile hotspotiin amma oonii tahuu ni danda'a. Maaliif Wi-Fi sharingii oonii goonee jirra waan ta'eef. Mobile hotspot amma oonii godhe.
Kana jechuun amma nama share gochuu nan danda'a jechuudha wifi fayyadamaa jiru sana. Irra qabuudhaan keessa seenne passwordii isaa immoo ilaalla. Akkasuma bilbilli hedduun hin baasu wifi sharing bakka isin irraa argattanis waliin ilaallaa jechuudha. Mobile hotspot kana keessa yeroo seentan passwordiin inni jalqaba isinii kennu callisee tomu passwordii adda addaa isinii kenna. Maqaa bilbila sanaa wifi dhumarra seenuudhaan salphaatti maqaa bilbila sanarra tuqxanii passwordii as keessa jiru kana bilbila isa kaan irratti guuttu jechuudha. Yookaan immoo tuqaa sadan gubbaa tuquudhaan configure ka jedhu tuquudhaan passwordii waan barbaadanitti jijjiiruu dandeessu. Maqaa wifichaa maqaa bilbila keessaniiti. Wifi dhuma on godhatee namni sun maqaa bilbila keessaniirra tuquudhaan password ka jedhee asirra jiru kana itti guuttataa jechuudha. Yeroo passwordii kana itti guuttate wifi share gootaniif jechuudha. Bilbila lammaffaa irratti salphaadhumatti wifi bilbila tokkorraa qabdan nama biraatiif wifi dabarsuu dandeessu jechuudha. Passwordiin isaa eessa jira? Asuma bilbila keessan mobile hotspot keessa jira jechuudha. Connection keessa dura wifi isa kana isa ofii hidhattanii jirtan nama biraatii dabarsitanii kennuudhaaf jechuudha. Yookaan immoo nama biraatii hidhuudhaaf jechuudha. Mobile hotspot yookaan immoo ka sharing kun gubbaa gada xaa'uudhuma mobile hotspot jettaniituma asitti argattu. Yoo asii isinii ba'uu dide garuu settingii keessa seenuudhaan salphaatti connection keessa argachuu dandeessu jechuudha. Passwordiin isaa kana passwordiin wifi namaa dabarsaa jirtanii jechuudha. So xiqqoo isin namaa ibsuun ni ulfaata. Wifi sharingiin garuu dirqama onii tahuu qaba. Yookaan yoo wifi sharing dhabdan settingiinuma bilbila irra seentanii maal gootu connection keessa seentanii argachuu dandeessu. Yookaan immoo gubbaatti bakka searchii irratti wifi sharing jettaniituma searchii godhattu isiniif fidaa jechuudha. Mobile hotspot onii gochuudhaaf wifi dabarsitanii nama share gochuudhaaf jechuudha. Yookaan immoo bilbila biraa irratti wifi passwordii isaan beeyne sana ka bilbila tokko irratti qofa isinii hidhame sana bilbila biraa irratti hidhuudhaaf wifi sharing isiniif ba'a. Wifi sharing ka jedhu irratti tuquudhaan wifi sharing sana dirqama onii gochuu qabdu jechuudha. Bilbila biraa irratti dabarsitanii hidhuudhaaf. So mobile hotspot keessa wanni onii godhan lama jira jechuudha. Ka gubbaa onii gochuudhaaf dirqama wifi sharingin onii tahuu qaba. Ka jalaa yoo ofii ta'e garuu wifi dabarsitanii nama hidhuu hin dandeessan daataadhuma qofa jechuudha. Ka daataa keessanii garuu osoo ka jalaa onii hin godhin ka gubbaa qofa onii gochuudhaan share gochuu dandeessu. Garuu wifi dabarsitanii nama kennuudhaaf yookaan immoo bilbila biraa irratti hidhachuudhaaf wifi sharingin onii tahuu qaba jechuudha. Akkasuma bilbila biraa irratti wifi fi mobile hotspot bakka takkatti banuudhaaf amma wifi'nis banaa jira, hotspotinis banaa jira, mobile dataanis banaa jira. Mobile hotspot ka jedhu kanarraa irra qabuudhaan keessa seentanii salphaatti wifi sharing isaa advanced keessaa argattu ka bilbila tokko tokko jechuudha. Yeroo isin keessa seentan haala kanaan fida maqaa wifi'cha passwordii ni jira. Configure ka jedhu kun jala isaa jira. Configure irra tuquudhaan maal gootu tokkoffaa passwordii jijjiiruu dandeessu. Maqaan bilbila wifi keessanii gidduutti passwordii jedhee jira. Passwordii kan inni isinii kenne irraa haquudhaan ka barbaaddan ka mataa keessanii itti gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko haga 8 haa godhu. Wifi'n 8 ol yookaan 8 ol ta'uu qaba. Sanaan booda advanced ka jedhu kana yeroo isin tuqxan wifi sharing ka bilbila tokko tokko dhuma irra xumura advanced setting irra tuquudhaan xumura irra wifi sharing jedhee jira. Wifi dabarsitanii nama hidhuuf onii gochuu qabdu jechuudha. Dhuma irra wifi sharing ka jedhu kana banuudhaan save gootu. Sanaan booda namni sun yookaan immoo mobile biraa irraa wifi dhuma bantanii wifi asirraa bantaniif kana passwordii dhuma asirra jiruun connect godhataa jechuudha. Salphaatti passwordii asirra jiru fayyadame haala kanaan wifi takka bilbila biraa irratti bilbila haga barbaaddan irratti share gochuu dandeessu. Baay'ee salphaadha itti fayyadamaa isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Like share gochuu hin dagatina hiriyoota keessaniif haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.